Waanin koo beekamtiin yookiin immoo qorannoo fi qo'annaan haniin gaggeesse ancient Ethiopian history wajjiniitiin kan wal qabatu African studies ta'ee kaniin xiyyeeffadhe seen mana kristaana Itoophiyaa ishee durii keessumaa Itoophiyaa ishee duriiti. Tole. Namoonni tokko liqaawuntii ta'aniiti. Liqaawuntii kan jennu beekaa hayyuu ta'aniiti. Hin xoomani, hin sagadani. Namaaf kennaa hin kennani, warra rakkateen gargaarani. Nuti nama amantaa jedhamuuf hin ulfaata. Eessaan nu ga'a kun? Dhaqee kunoo amma gaanu boolla dacheen biyyoo nu nyaachisaa jira. Amma dhumni isaa mucaan obboleessi koo tokko Protestaantiidha. Maaliif charchiin deemnu naan jedhe guyyaa tokko. Egaa haniin ani ortodoksii ta'ee maaliifan charchii deema jedheetanii charchii na fudhatee deemee gaafa barrii isaanii charchii seenee hin beeku. Barrii masanarratti gaaffii tokko nuuf gaafadhe. Boru keessummaa waan dhufuufi ani barsiisaan keenya. Boru keessummaan dhufa midhaan hin nyaatiinaa qaama keessan dhiqadhaa huccuu gaarii haaraa uffadhaa koottaa halkan sa'aatii akkasitti maal akka ta'e hin beeku ani. Sindoksaniiti aangoo sinii. Ani hin beeku isa. Amma halkan dhufnee ganama paappaasotan dhufanii siraas kaajinis fuuldura keenya dhaabbatanii gaaffii nu gaafachuu qabatanii. Uddaasee maaramii galata maaramii nu gaafatu. Mazmura Daawitii faarsaa Daawit nu gaafatu. Ati akkas jedhu waliisaa akkas maal akka ta'e hin beeknu akka gara mirgaa gara bitaa jedhu. Ji'a sadan kana keessa otoon kanarra jiruuti bilbilli naa bilbilama gara appalaa isa gootan inni asii milkaa'eessee milkoofteetta koottuuti baradhu han jedhu jecha.